hojii og-barruu isaan akkaan kan beekamu Tasfaayeen akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 22 bara 1960tti maatii lammii Eertiraa ta'an irraa magaalaa Bishooftuutti dhalate. Maatiin isaa Eertiraa ta'anillee daangaa Eertiraa irraa gara Itoophiyaa giddugala biyyaa imaluun magaalaa Bishooftuu buufatanii ijoollee achitti horanii. Tasfaayeen yaadaa fi qalbiin isaa gara hojii og-barruu waan tureef umrii ijoollummaa isaarraa eegalee barreessitoota hangafa Itoophiyaa hedduu waliin michummaa cimaa qabaachaa akka turetu himama. Yeroo aangoon dargii obba'uu irra ga'e keessa raayyaa waraanatti seenuun leenjii erga fudhatee booda osoo baay'ee hin turin mootummaan humna waraanaan bulchuu yookaan dargiin waan kufeef Addawaayii waliin deebi'ee magaalaa Finfinnee galee hojii gaazexeessummaan tajaajilaa ture. Magaalaa keessatti dhalatee fi uummata Oromoof jaalala addaa akka qabu kan himu Tasfaayeen sirna moggaasaatiin Oromoomee maqaan Gadaa jedhu kennamuufii hima. Dhaabbata maxxansa hojiiwwan ijoo mootummaa guyyuu raawwatamu maxxansuun beekamu dhaabbata Pireesii Itoophiyaatti hanga hojii gaggeessaa olaanaa ta'ee tajaajilutti kan ga'e Tasfaayeen wayita bulchiinsa isaa keessa gaazexaawwan maxxanfaman irratti fooyya'insi guddaan akka mul'atetu himama. Tasfaayeen baruuwwan maxxanfaman keessatti barreessitoonni gameeyyiin akka hirmaatan gochuudhaan akkasumas maxxansaawwan dhuma torbeetti ba'an irratti jijjiirama bu'uuraa taasisuun fooyya'insa ajaa'ibaa akka argamsiise waahillan isaa ragaa ni bahu. Dabalataan baruu paartii biyya bulchaa ture Addawaayii waliin hidhata cimaa qabu Iffooyitaa jedhamu hoogganuudhaanis ni beekama. Tasfaayeen osoo Itoophiyaa jiru ogummaa gaazexeessummaan cinaatti kitaaba hedduu maxxansiiseera. Boodarra paartii biyya bulchuun wal dhabuun Itoophiyaa keessaa miliqee Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Niizerlaandii fi biyyoota biroo keessa jiraateera. Tasfaayeen erga hojii gaazexeessummaa dhaabee booda hanga du'aan addunyaa kanarraa boqotutti jireenya isaa guutuu kitaaba barreessuu irratti dabarsuun hanga kitaaba 8 barreesseera. Hojiiwwan isaa 8 caalan afaan Amaaraan kan maxxanse barreessaan gameessi kun kan daran isa beeksise asoosama dheeraa mata dureen isaa Burqaa Zimmitaa jedhudha. Kitaabni asoosamaa kun namoota kitaabicha dubbisan hedduurraa qeeqa hedduu itti kaaseera. Isa boodas Tasfaayeen yaadannoowwan dhuunfaasaa hedduun asoosamoota gaggabaaboo fi duudhaawwan irratti barreessuun dinqisiifannaa argateera. Tasfaayeen hojiiwwan barreeffama isaan akkuma dinqisiifatamu namoota hojii isaa hordofanii fi dubbisan irraas qeeqa guddaan isa mudataa tureera. Hojiinsaa qabiyyee hawaasa Itoophiyaa gidduutti dhibdeen akka uumamu taasisan irratti xiyyeeffatu jechuun namoonni baay'een ni qeequ. Barreessaa Tasfaayee Gabra'aab wayita gaazexaa Iffooyitaa hoogganaa turetti hanqina maxxansaa bara dargaggummaa isaa mudachaa tureen hojiiwwan osoo hin maxxanfamin hafan walitti qabuun walitti aansuun akka maxxanfaman godheera. Bara 1992 hanga 1993tti mata duree Iffitaa jedhu jalatti hojiiwwan kanaan dura osoo hin maxxanfamin hafan bifa kitaabaan qopheessuun kitaaba 5 baasuun maxxansiiseera. Dabalataan qabsoo TPLF irraa eegalee hanga Addawaayiin Finfinnee galutti taateewwan turan kan seenessuun kitaaba mata dureen isaa Taraaraawwachuun Yaanqaxaqqaxee Tuuliddi jedhu barreessee maxxanseera. Tasfaayeen hojii ogummaa gaazexeessummaa fi barreeffama Addawaayii keessatti adda durummaan hojiiwwan hojjetaa ture. Boodarra waldhabdee qondaaltota siyaasaa biyyattii waliin tureen Itoophiyaa baqatee ba'uuf akka dirqame hime. Erga Itoophiyaa gadhiisee ba'ee booda kitaaba icciitiiwwan qondaaltota Addawaayii gidduu ture irratti xiyyeeffatan የጋዜጠኛው ማስታወሻ ፊልም የደራሲው ማስታወሻ jedhaman barreesseera. Tasfaayeen erga Itoophiyaadhaa ba'ee biyyoota adda addaa keessa baqattummaan kan jiraate yoo ta'u boodarra Eertiraa galee guutumatti hojii barreeffama irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture. Kitaabota hedduus barreesseera. Tasfaayeen kitaabota hanga yoonaa maxxanse afaan Amaaraan kan barreesse yoo ta'u muraasni isaanii garuu afaan Ingilizii fi afaan Oromootti hiikeera. Tasfaayee Gabra'aab ji'ootaaf dhukkubsataa kan ture yoo ta'u magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti wal'aansa fayyaarra osoo jiru muddee 25 bara 2021 lubbuunsaa addunyaa kanarraa du'aan dabarteerti.